Ameerikaan fordoo dabalatee iddoowwan gabbisa niwukileeraa Iraan sadii boombiidhaan haleeluu ibsame. US iddoowwan niwukileeraa Iraan irratti haleellaa raawwachuu Tiraamp himanii jiru. Doonaald Tiraamp Ameerikaan iddoowwan gabbisa niwukileeraa Iraan keessa jiran sadii irratti haleellaa raawwachuu beeksisan. Iddoowwan kunneenis Fordoo, Naataanzaa fi Istaafaan kan jedhaman yoo ta'u, Ameerikaan haleellaa buufataalee kanneen irratti raawwattu xumurtee jirti jedhanii jiru. Fordoo, Naataanzaa fi Istaafaan dabalatee iddoowwan gabbisa niwukileeraa sadan Iraan irratti haleellaa baay'ee milkaa'aa ta'e xumurree jirra. Xiyyaaronni hundi amma naannoo qilleensa Iraaniin ala jiru jechuun miidiyaa Tiruus sooshaal irratti barreessan. Tiraamp itti dabaluudhaan boombiiwwan guutummaan fe'aman Fordoo irratti kan darbatame yoo ta'u, xiyyaaronni hundi amma gara USA'tti deebi'aa akka jiran mirkaneessanii jiru. Aangoonni Iraan haleellaan boombii buufataalee gabbisa niwukileeraa biyyattii sadii irratti raawwatamuu mirkaneessanii jiru. Haa ta'u iyyuu malee Iraan boombiin darbatame lammiilee ishee akka miine ibsitee jirti. Kanaan dura qondaalota Iraan dabalatee Kooriyaan kaabaa fi biyyoonni kaan Ameerikaan waraana kanatti yoo makamte balaa hamaatu dhalata jechuun isaanii kan yaadatamudha.